Ture mee bashaatuun erga dhingaaddaatiin galle chaarumoo? Egaa dhingaaddaatiin gallee chaaru. Anaan. Eessa jirti? Mucaama sana badee. Bashaatu! Yaalte amma dandeessu, fiigde amma dandeessu, na jalaa ba'uu hin dandeessu eessattiyyuu. Argite? Iddoo sila jirtu hin jirtu. Karaa dhufte iyyuu hin beektu ati amma saayitii kana. Ana jalaa ba'uu jechuun qixxee waaqa jalaa ba'uuf yaaluuti. Hin danda'amaa waaqa jalaa ba'uu? Hin danda'amu. Waaqa gaditti eenyuun hin sodaadhu. Si galee jalqaba gaafa haasoftu nama gaarii natti fakkaatti. Nama na jaallatu natti fakkaatti. Gara laafummaa koon garaa sii laafe. Akkam na gootee sokkitee? Dubbadhu maal? Kana booddee garuu isa dhumaa sochootee mana kanaa ba'uu miti sammuu keettuu yaadda taanaan sammuu kee keessatti waan ati yaaddu hin beeku. Barsiifadheetanii iddoo guddaan gaadhadheetan ergi malee mucaa koo karaatti na jalaa kutu jedhee yaadne ani. Edda gaafa isheen mana kanaati baatiitti guyyaan natti dukkanaa'e. Akkamitti barsiifatu amma dhalaa? Natti heerumuun kee si gammachiise si kolfisiisa malee si hin boosisu. Dhagaa arta miti waan si boosisu tokko iyyuu hin qabu. Eewutti ciniinnataa? Eewutti ciniinnataa jirtaan siin jira. Wanta haaraan maaltu jira? Wanta haaraan maaltu jira? Ammayyuu bakki isheen geesse eessa akka isheen jirtu hin baranne miti. Maaloo an mucaan kun argamnaan qabeenya koo gurgureetanii baafadha lafa isheen jirtu. Mucaa kootti adda ba'ee jiraachuu hin danda'u. Maal kun argamnaan anaaf dinqiidha kaa? Anaaf dinqiidha kaa? Maaloo naa barbaadu nan dadhabe yaane bakka manatti galee tan gadduun jalqabe bakka edda gaafasiitii manatti galee guyyaan galgalli walii isaan beeku boo'ichuma ta'e kan koo. Daa'ima koo barsiifachuuf malee kanan dhagaa'ee yaadee hin beeku. Daraa kee naa barbaade siif waaqayyotti of kenne. والبريدر بونيتو هما ددو دو أن ددو إذا هم ينقفون كان بودي mana kana nan ba te yadda tana وانا نقول
Anatu beeka. Dhagaarta? Ha? Na dhagaartaan siin na dhagaarta? Eessa deemuudha kanatti yaadda? Eessa deemuu yaadda? Ha? Akkamitti ilaaltee ture natti baara? Akkamitti yaadde jechaa? Ha? Maaloodha yaade keessa? Hin deebitaa lammachuu? Lammachuun deebitaa hin siin? Hin deebitaa lammachuu? Lammachuun deebitaa? Kottu! Gadi baheen haala jiru ilaalee dhufu. Polisii galee mana kana akkan socho'u. Saatti. Barsiisa. Akkam? Jirtu? Nagaadhaa? Jirtaaf shaan? Maali barsiisa amma ammas mucaa erga badde guyyaa tokko bulteef. Eenyu? Bashee dhabe. Atammayyuu hin gashinee abshaalu mucaa namaa. Hin galchiin jirtaayi. Maannati ija nyaattee abshaalu. Hamma ammaa si bira jirtii mucaan kun. Ani Bashaatuun jedhama mana barumsaa utuun galuu waan na haataniif na barbaadaa jette. Isheen jedhe akka waa isheen jettettan fooyyessee mana piriintii deemee piriintii godhu akka waa isheen jettetti. Na barbaadaa jettee ishee? Isheetu na barbaadaa jette. Jettee sitti himte kaa? Hin sitti himte kaa? Lakki namumti garaa laafuuf jedheeni. Laakin akkasuma jechaarti la. Akkas jechaarti namumti tokko mararee mallee argeellee nutti himuu jedheen barsiisa. Yoo agartanii nutti himee agaa footoo ishee hin beektu Bashaatu maal hin beektu. Ofuma kee ofirratti baaste kaa beeksisa ofirratti baaste. Amma yoomitti qoostu siin barsiisa hin badde barbaada. Isaan jiru gashika iddoo keessee intala namaa gashi abshaan kun abbaan ishee dheengadda natti dhufee an abshaaloon shakkaa seeratti ni madha jennaan itti hiiqeen gaafadhaan jedheen immoo dhagaarta miti otoo seera jalan galiin mucaa kana gashi guyyaa meeqa faana bulaa jirtam sin ga'u. Barsiisa nama bira hin baddee dheenis itti kennaa mucaatti qoostu siin barsiisa. Maannis sammuu keessa sirrii miti moo? Hattuudhaati. Hattuun si kan intala kana hate si. Ani si shakkaan jira misintuu ati dhaata sun waa'ee maannaa haasofti. Haati hattuun intala amantuudha Oromoon gaafa magmaaku. Ofii kee waan hatteefi waan barsiisaa booda naannatti sitti hin fakkaatiin. Kana jechuun isintu hattuudha jechuudha. Hattuun si. Ambarataa keessa miti re. Ambarataa keessa miti. Maarree isa qormaata hattu seete. Isin haata hattuuti na shakkitan hattani. Abshaal. Intala namaa gashi. Qubee immoo sirreessi. Namatti waa'ee qubee maal godhu? Eenyu kan kana barreesse? Eenyu barreesse amma kana? Yoo barreesse kana? Gojjam tokko barreesse. Maaloo dhareenni qubeen gudeedamu immoo maanni sin biratti? Gojjamee barreesse maalitan beekan? Amma sin waa'ee qubee maaloo maal gootu sin amma waa'ee barbaachisheeti nama marartu amma sin marartu sin maaf qoosu sin barsiisa. Nama raruu nama rarti. Si galee anaafis barattuu kooti. Garuu abshaan. Ilaa? Ija kee irraa ilaalaa jira. Ija kee irraa ilaalaa jira. Kan dura liqoo sanatti fakkaate isin shakkaara. Ani immoo sin shakka. Isin shakka. Sin shakka. Waraqata kan hin maxxansin sitti deebi'a. Maqaa kee bada. Maqaa kee bada abshaatu. Mucaan kun baddee haaftu. Walagarra. Maqaa kee badan sin jedhu. Mucaan kun baddee haaftu. Haati damma nyaattee intala harki urgaa'uudha Oromoon. Halluu guutiin barsiisa. Qoosaan mana barumsaa xumurameera. Kaardii qofannaa fi miti. Kaardii jedhee immoo kanaan booda waan namni godhatan qabdanii ila Bashaatuun immoo argamtu taanaan isin poolisii. Mataa kee irraan bu'an immoo la Bashaatuun baddee hafnaan. Walagarra. Dhaggeeffadhu sirraan bu'anis. Isin matumaate maal akkasii. Mataa kee irraan bu'u haa baddee haftuuti anaaf ati Eertiraaf Itoophiyaa taate. Namni namaan gadduuti qooma ishee. Hattee kaateetu namaan gadduu jettaayi otoo gadditee fi maan gashita turte kaa. Ofii hattan kanaafuu waa malee miti ofii hattan kanaafitu. Situ hate. Barsiisa. Situ hate. Barsiisa yeroo hundaas maannis yeroo hundaa. Maanni anis kabajeen dadhabee. Bakka hin gaaka. Bakka hin gaa anis gashi mucaa namaa.
Maal inni isin yeroo hundumaa maxxansita kuni? Maal yeroo hundaa maxxansiin har'a malee maal maxxansee beetu moo nama badeetu nu barbaadime na barbaadaa itti laaguun intalli kun. Maal beeksisa hojii yoo maxxansitu isin kan hojii hojii? Beeksisa hojii jettaati yeroo kana beeksisa hojii maxxansiin barreessa kan nu jalaa badde mucaa kanatu mana barumsaa dhawtu gara aartuu badde haga ammatti hin argamne guyyaa sadaffaa. Yeroo hundumaa maxxansitati yeroo hundumaa nama badee saawwa yeroo hundumaa maataati yoomna agarte. Nan arga bakkeet beeksisa yeroo hundumaa kan hojiin jiru. Beeksisa ammaa yeroo hundaan beeksifna garuu kun barbaadime. Qoysiif kaffalamaa ammoo kuni. Maallaa kaffalamaa nama barbaadne yoo agarte nutti mibboomaanne. Hojii siif kaffalamne hojjetaa reeti. Turi meeti hojii dhabaa weedhay. Ka hojiin barbaadaara. Mee usuma laxafan isuma nama laxafisan kana nangashitu ummati. Amma mee biyya kana keessatti ni marakkanne miti amma waan akka laxafu maxxansu miti asitti. Achi dabartee naan soddomatu tarraa'ee jira. Nama badeedhay hojiin hin bahu hojii madhamne bakka hojiin hin jiru maal nama badee. Waardiyaan illee hin bahu. Waardiyaan illee takkaan bahu beeksisa hojjedhaa kan jiru. Ni madhabdee mata rakkan. Jiru kan goona rees. Digirii moo maastartii qabdu? Amma waa'ee barumsa koo maal goota barumsa amma sitti baradheera. Amma sitti baradheera miti. Kanaaf hojii barbaadaa ta'e. Naan dhabee. Ati mee hin jiru. Maaliif baratte gaafa baratte hojii argachuudhaaf baratte? Lakkiitii nama dha'uufan baradhe. Itti nama dha'uufi? Kana meloonni si aanaa immoo goggogaa wayii. Akkamitti na gaafata ree? Nuti baran keenya nyaachuudhaaf gaafa kutaa ja'affaa barannu maaliif baranne beektaa nuti? Sammuun keenya itti qaroomsuudhaaf. Kanaafuu deeman. Malee hojii argannaaf barannaa. Nama maxxansaartu deemtanii. Dhaggeeffadhu barsiisaan dur gaafa nu barsiisu hojiidhaaf hin jenne. Biyya ittiin guddisaa ittiin biyya ijaaraa sammuu keessatti qaroomaan hin jedhe malee ittiin hojii hojjedhaa hin barsiifne nuti. Uftanii warri digirii baattan kun ittiin hojii itti fayyadamaa. Dhaloonni si aanaa hojiidhaaf qofan baratina. Sammuu keessaan qaroomsuuf baradhaa. Sammuu keenya qaroomeera dhabneerra malee nama hojii keessan gochuu dhabne. Akkasii miti. Qaroomaadhaan sammuu barbaade kana hojiidha kun. Achi darbee naa isa jiru beeksisi maaltu jira ree? Barbaadiiti. Atoo maxxansitee hundumaa immoo dhumee mootu maalitti kana laxafuun kee bu'aa maaliirraa argatta? An bu'aan argadhu qabu mucattii himtu nuufaa argamtu malee. Bu'aan argatta maal goota ree? Oh my god. Hojii barbaadde miteeti. Abbaan ishee namni tokko mucaa kana argeennaan qarshii miiliyoona tokko nan kennadhee beeksisaara. Nagarreetti TV irratti. Amman ka'ee barbaade. Miliyoona tokko agartee na miliyoona tokko. Miliyoona tokko? Himbaddi na jalaa badde. Yoo wal agarra reemu. Argiini yoo miliyoona tokko agarte barbaadime. Akkasuma irraan bahee ilaalan. Maal laxafaarta brother? Hiriyaa keenyatti mana barumsaatiin jalaa badee isa laxafaara. Hoo argidaattis nu maal yoo badde cal jettee mana namaatti laxaftaa reeti maal godhe laxaftaa maal rakkoo qaba kun? Been deemasi. Deemi. Deemi jedhi. Almeeskot namni argee jira. Yeroo inni maxxansu an deemeen fuudha. Dudde duubaan deemee. Garam goran isaa. Akkasirraa tokkoon gara mana baadachaa safaa gajjallaadhaan ba'anii daka sanarra ba'an. Tole amma akka gootu atattamaan deemi tarii deemii adda baasii kootu. Bashaatu. Suura bareedaa kaateeti. Walumaa ilaala. Of ilaala tumtu. Argarta? Dubbisi kan. Eenyumtu si barbaade si arguu hin danda'u. Yoomiyyuu argamuu hin dandeessu. Akka argamuu hin dandeenye ittiin ani argamuu hin danda'u abdii kutadhaa. Argamuu yoo barbaadde garuu falli ati qabdu tokkoof tokko fedhii kootiin ittan heerume jetta yoo taate borgana manjaarsa erga maatii keetti. Lakkii jetta yoo taate garuu akka awwaalamtetti taftas keessatti. Si galee akka awwaalamtetti. Saal dhugamtii. Hello Diko. Iddoo sana jira kottu. Xumurteetaa farka. Maxxansee fixee hin jiraan. Si argaan jira. Simiti. Siidha kottu si argaan jira.
Kottas. Kottu. Haadha manaa koo ta'uu barbaadda moo hin barbaaddu hin jedhe. Fedhii keessi gaafataa jira. Dhagaan jirtu? Kana booddee seerri dhimma keenya keessa galuu danda'a. Wanti bakkee kana keessaa deemaa jiru anaafis sirrii miti. Fedhii kootiin an itti heerumee anatu barbaadee itti heerumee anatu na fuudhi jedhee mana dhufee jettamoo hin jettu yoo seerri nu gaafate. Na dhagaan jirtu? Si gaafataan jira. Si gaafataan jira. Hin jettamoo hin jettu? Hin jettamoo hin jettu? Hin jettu? Iddoo lamatti si balleessa si. Iddoo lamatti mana kana keessatti si balleessa. Asseenuu kee namni beeku tokko illee hin jiru. Dhagaarta miti? Fedhii kootiin itti heerumee jettamoo hin jettu yoo seerri si gaafate. Maan sirkata bee? Ni laxafaa ture, maxxansaa ture beektaa. Maxxansitee sirriitti. Kana hunda isaa maxxansee bitee jira beektaa. Kanaan jedhu maaltu si qunnamee gaafa maxxansaa ture? Osuma maxxansaa jiru namtittiin takka dhufte akkamitti dallaa keenya irratti maxxansita maali jettee lola natti kaaste beektaa. Kaasi qunnamee moo? Ani immoo tokko maxxansaan jira beektaa gaafa maxxansaa jiru maalla godha. Isi yeroo hundaa hojii dhabaadha fakkaata barumsa xumuree hojii dhabe fakkaata. Isi yeroo hundaa nama bade malee harree bade malee horii bade malee maxxansitanii yeroo hundaa gaafa namni maxxansu hojii seensin jala deemaan jalan deeme isin garuu footoo nama maxxansitu suura nama maxxansitu na jedhe. Isaan booda mucaarra beeksisuma dubbisaa oola jechuudha bakka hojiin qabu. Ani kanan jedhu gurbicha gaafa ilaalu garuu gaddeedha gidduutti maaliif beektaa nuyis gaafa hojii barannee xumurru akkasa isaa hojii barbaannee dhabnaadhaan sodaadhe. Ani isa sodaataa waan akkasii yaadde garuu maalan jedheen beektaa waan jedheen yoo agarte qarshii miliyoona tokkotu sii kaffalamaa jedheen. Miliyoona tokko? Qarshii miliyoona tokko jedheen. Amma namtichi osoo arge jedheen. Osoo bilbiluu danda'a akka carraa baase. Bilbiluu danda'a kanan jedhu. Na gubdee abbee namtittiin akkatti na iibdee na baaste. Yaa waama nama quunnamuudha akkam goona amma akkam goona. Akkam goona ree kunaaf bakka dhiisi kana maxxansinu. Sana namatti laanna akkas goona. Yoo hin argamtu ta'e ammas kan biraa piriinti goone maxxanse. Hin ga'u. Maal hin ga'u argamteetti mucaan? Kanaanuu argamuu dandeessa nama baay'ee nu bilbiluu danda'a. Anillee nama baay'ee. Waa yeroo gorre miliyoona tokko isin kafalan irratti bareetu dura ture. Bakka amma kan ixaanu akkas goona. Hoo kanaan argamuu baatte kan ixaanu miliyoona tokko inni maxxansa. Mee akkas goona? Lafa barbaanna mee maaf? Zimminni barbaada. Califnee lafa barbaannati ati akkana bahe an akkasan ba'a. Yoo namni bilbile immoo bilbilu. Bakka. Tole. Ayyee. Tole sittaa tole. Ilaala. Jedhi. Fideen dhufe ammas. Ammas fiddee dhufte? Tole. Himee? Bakkee kana ga'eeni ijoollonni barattoonni ishee faana barataa jiranis jiru. Mee natti dhufuun galchitu mucaa duriyyeen tokko jirti. Informationii tokko tokko immoo ishee irraa nan fudhadha. Mana akkasitti mana turu. Mana kana keessaan bahin. Akkas argiteetta miti akkamitti akka isheen fiigaa sokke. Mucaan duriyyee fincaantu na qabe yoo ta'e pooppoo fidii fi asitti. Dhageesse waan barbaade yoo ta'e. Asuma tammi jeessaa waan isa barbaade. Iddoo kana akkan kaan. Tole. Sinnisu. Rakkoo hin jiru. Sinnisu siin jedhee. Tole. Rakkoo hin jiru. Tole. Qarshii miliyoona tokko kun jireenya kooyyuu jijjiiruu danda'a. Anas tanii qarshii 500 guyyaatti eegamu sun jireenya koo jijjiiruu danda'a. Waan ta'eef bilbila isaa fudhadheera natti fakkaata nan bilbilaaf. Barbaada argadhe bilbila isaa. Awamera
nagaadha galata waaqayyoo nagaa. Beeksisa silaarraan fudhadhe nama badee mucaa badee naa barbaadaa kan jette silaa. Eeni mee faana dhaan jiraanis waan na ta'e tokko argeera. Garuu qarshiin kaffalamu sun dhugaadha. Tokkorraa gara miilee lamaatti ol butanii. Tole. Mee waa faana dhaan jiraanis deebiseensi bilbila nan bilbila. Yes. Akkuma itti baasuun barbaadama falasaa. Mana ishee kaasee natti dhufee.